Gaaffii beektu. Lakki waan tokko isin gaafadha. Ayyee tole. Yesus Kiristoos kana namoonni yookaan kakuun moofaa hin beekuu ni ture. Waan hin beekne. Memmee bakka kamitti beeka kakuun moofaa? Kakuun moofaani? Macaan faarfannaa keessatti dubbatameera waan isaa. Maal jedhe? Isaayyaas dubbateera. Maal jedhe? Macaan faarfannaa keessatti gooftaan koo gooftaa kootiin ammanii diinota kee miila kee jala siif kaa'utti as gara mirga koo taa'i jedheeni jedha. Isti baasi nu dubbisime? Amma suuqii keessan jira si baasuu hin danda'u yoo waa'ee siin baasa garuu ammasitti nama tokko gaaffii gaafattaadhe siin baasaan. Bakkoon tokko hin jiru baasi gooftaan koo gooftaa keetii kan jedhu eenyutu akka jedhan itti himta. Daawwititu faarfannaa faarfata. Okay, siin baasa rakkoon qabu. Gooftaan koo gooftaa keetiin jedhe baasiti bakka isaa dubbisi. Ayyaamasta Adaanechiin dubbadhe yeroo baafte dhufeera jedhe. Adaanechi jirta? Odaan kun kiristaanadha? Faranjii wayii turre irtiifan waan isaa wallaale. Adaanechi. Adaanechi. Ayye Mandela maal barbaadde mee waan barbaadde dubbadhuti. Okay. Ani wantan dubbachuu barbaadde ani quraana kanallee baay'ee qareen beeku yaa ustaas. Nabiyullah ani kan isaa Ayyuu jedhamu kun hajaja rabbiitiin nama fayyisuu hin danda'amu. Ofumaa isaatiin iyyuu nama fayyisamu inni hajaja rabbiitiin rabbiituyyuu yaa nabiyullah Isaa dhaqii jaamaa fayyisi. Nabiyullah Isaan ganaa ati Fariyaan dhiifama gidduutti Fariyaan. Qoy gaaffii ishee xumurtutti hin fedda. Dhiifama guddaa gidduutti la akkanii irraatiin jal'inneef. Ayyee. Macaafa faarfannaa boqonnaa 110 faarfannaa Daawitidha. Ayyee. Dureen isaa isa mootummaadhaaf lubummaadhaaf qophaa'ee jira. Siin dubbisa. Ayyee. Lakkoofsa korraa kaasee. Waaqayyo lakkoofsa tokko kaasee si dubbisa. Ayyee. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjata miila kee hamman siif godhutti ati gara mirga koo taa'i jedhe. Waaqayyo ulee mootummaa isaa aangoo kee mul'isu Xiyoonii kaasee inni erga. Diinota kee gidduutti mo'i hin jedhanis. Guyyaa ati macca kee gaggeessitutti namoonni kee jaalala isaaniitiin ofi hin dhiyeessu. Dargaggoonni keessi akka fixeensa barii ganamaatti simboo qulqulluudhaan siif hin boo'u jedha. Ayyee. Lakkoofsa tokkorraa. Dubbisi lakkoofsa tokko. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjata miila kee hamman siif godhutti Waaqayyo ni jedhu sun jedha. Faarfannaa Daawit faarfannaa afur qulqulluun guutametti faarfata waa'ee Yesus. Nan beeka isanatti nimi nan beeka. Daawit kun Waaqayyo koo gooftaa kootiin kan jedhu Waaqayyo isaa himi. Waaqayyo isaa waaqaaf lafa uumedha. Eenyunni? Waaqayyo isa jiraata. Allaa miti. Waaqayyo isa jiraata. Inni eenyu? Waaqayyo isa jiraata. Waaqayyo jiraata eenyudha? Waaqayyo abbaa. Galatoomi kan namaaf dachii uume Waaqayyo abbaati jechuudha. Waaqayyo koo gooftaa koo maal godha? Gooftaa kootiin diinota kee hamman miila kee jala siif kaa'utti as gara mirga koo taa'i jedhee jedha. Gooftaan isaa Yesus Kiristoos. Okay. Kanaafuu Waaqayyo dachii uume Waaqayyo abbaan haa ta'u Israa'el immoo gooftaa koo jedheen jechuudha. Yesuusin immoo gooftaa jedhee jechuudha. Afur qulqulluun faarfataatti. Isaayyaas keessa illee jira 42 keessa.
Gaafatanii nama keetti hin dubbatu. Rakkoon hin jiru itti deebina. Kanaafuu Waaqayyo kun jedhe suni Mandela cifadhu waan tokko rifama. Mandela cifee. Kanaafuu Waaqayyo koo kan inni jedhe suni Waaqayyo isa abbaatis samiif dachii uumedha. Yesuus Kiristoos samiif dachii uumne jechuudha. Lammaffaa gooftaa koo jedhee kan waame Yesuusin jette. Hayyee akkamitti barte? Akkamitti barte jette? Macaafuma faarfannaa boqonnaa 110 sana keessaa iddoo biraatti deemta. Bakka kana irratti akkamitti barte meeqa dubbisne lammaffaa dubbisitti yaani. Waaqayyo akkuma lubummaa Melkiseedeqitti ati luba bara baraati jedhee kakateera. Inni kana hin gaabbu. Gooftichi mirga kee jira. Laali dhaggeeffadhu. Kaasuute lakkoofsa lamarratti dubbanne sadiitti dabarra. Lakkoofsa lama. Waaqayyo ulee mootummaa isa aangoo kee mul'isu Xiyoonii kaasee in erga. Xiyoonii kaasee in erga. hin ergaa jechuudha. Mootummaan eenyu kan mul'isu? Mootummaa kee kan mul'isu jedha. Akkoo mootummaa eenyu? Waaqayyo ulee mootummaa isa aangoo kee mul'isu Xiyoonii kaasee in ergaa jedha. Faarfannaa diinota kee gidduutti mo'i in jedhaanis jedha. Qoy. Kanaafuu mootummaa inni mul'isuudhaaf mootummaa Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiin jecha jira. Kanaafuu mootummaa Waaqayyo mul'isuuf dhufaa jiraachuudhaaf. Mootummaa Yesuus. Itti fufi dubbisi. Sadii. Guyyaatiin macca kee gaggeessitutti namoonni kee jaalala isaaniitiin of hin dhiyeessu. Dargaggoonnis maal jechuudha? Dargaggoonni keessa akka guyyaatiin macca kee gaggeessituttidha. Maal jechuudha? Macca beektu? Hin beeku natti. Macca jechuun sabadha. Hayyee gaafa inni saba isaa gaggeessu namoonni isaa jaalala isaaniitiin of dhiyeessu. Hayyee sabni isaa eenyudha? Sabni isaa saba warra dubbisa dhaga'anii Waaqayyoon amanan. Warri sagaleen deebisaa irratti ijoo akkam goona nan dhaabsisa moo gaafii ol gaafachuu dhiisna gaa. Cufadhu bani meel tokko miyuutii godhite. Okay, jedhi amma jiippaasii ijoolletti dhiyeen jira beektaa sababan irraa fagaatee deddeebi'u. Kanaaf abboo akkatti maan hin ceekeen kaayyee ishee. Tole amma bareeda jira. Ishee sabni isaa eenyudha? Sabni isaa eenyudha? Sabni isaa saba warra dubbii Yesuus dhaga'anii Waaqayyoon amananidha. Warra isatti saba isaa achuun moo? Warra Waaqayyoon amananii ragaa naa akka inni ilma Waaqayyoon amanan. Ragaa naa kenni. Ragaa naaf kenni jettee? Saba isaa jechuun warra isatti amana Waaqayyoon amananii minaamin ka jettu kan. Ragaan isimanni ani hoolota koo beekaa hoolonni koos na beeku jedhedha. Hoolota Waaqayyoo hoolota Yesuus Kiristoos. Waa'ee hoolota isaa jira. Saba isaa kan jedhu warra isatti amananidha kan jedhu isaa fidee jedheen. Okay. Aye warri keessa galtee isaan jira shallama isaa. Deebitee galta warri keessa isin buusa. Aye. Kan abbaa koo hundinuu kan kooti jedheera. Sammuma Waaqayyooti saba isaa. Akka jedhani waa'ee qabeenyaa min si gaafadhe. Anka si gaafadhe. Saba isaa kan jedhame warra isatti amanedha naan jette. Ragaa naa kennii jedhe. Warra isatti amananidha. Ragaa macaafa qulqulluu barbaadde immoo kan kee kan ta'e hundinuu kan kooti san jedhedha. Siin baasa bakka isaa barbaadde. Ayyee kun ragaan ta'u ishee haa dabarrutti fuufi dubbisi. Okay. Ragaa isin taanellee dhiisi ragaan qabu. Laaliga Waaqayyo akkuma lubummaa Melkiseedeqitti ati luba bara baraati jedhee kakateera. Inni kana hin gaabbu. Gooftichi mirga kee jira. Guyyaa dheekkamsa isaattis mootota hin caccabsa. Inni saba lafa irraa eenyuun caccabsa? Tideebe. Laali. Gooftichi mirga kee jira.
Guyyaa dheekkamsa isaatis mootota hin caccabsa. Inni saba lafa irraa keessatti. Yesuus kanaa dhufe mootota hin caccabsaa? Gooftichi mirga kee jira. Hin caccabsaa dhufe? Qoyqa. Sini xumura dubbisete miti? No, kana natti akkuma amma wal gaataa deemnetti wal gaataa deemna. Yesuus ganaa dhufe mootota hin caccabsaa? Hin caccabsa. Mootota gaafa jettu lolaan moo maaliin caccabsa? Lolaan yeroo bara itti bineensinni mallattoo 600 fi lakkoofsa isaatiin yeroo inni waggaa 3 walakkaadhaaf biyya lafaa bulchuu sanatti Yesuus Kiristoos immoo farda adii yaabbatee yommuu dhufutti bineensichii fi loltoonni biyya lafaa mootota isaanii wajjiniitiin isa loluuf yeroo isaan ba'anitti inni mootummoota biyya lafaa hundumaa hunkuteessee yeroo inni mootummaa waggaa 1000 qabaatudha. Seexanni immoo waggaa 1000 fidhama jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ganaa dhufee lola banaa jechuudha. Lola banaa otoo hin taane waaqarraatii inni billaa afaan isaa keessaa ba'uutiin fidha malee billaa sana namni arguu miti. Afaan isaa keessaa ba'u maali? Billaa afaan isaa keessaa ba'uutiin inumaniidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irraa. Kanaafuu billaanni fudhatee dhufu loladhaa jechuudha mee? Lola banaa otoo hin taane inni qab godha lafuma irratti. Billaatiin warra isa loluu ba'an sana warra bineensichaa fi fakkeenya isaaf jilbeenfatan warra waaqa tolfamaa sanaaf sagadan isaanintu lola isa loluudhaaf ba'u waan ta'eef. Malee warra isa loluuf hin baane hintu. Warra isa loluudhaaf ba'u dhufee lolaa jechuudha Yesuus. Hin lola miti. Maal godha reefu? Ammati nama si loluu ba'e tokko rukuttee ofirraa gatteessisuun amma ati illee hin lolte miti ofirraati bakka ofirraati dhowwite. Inni rukutee tun barbadeesse hin balleessa mootummoota biyya lafaa warra humna xuraa'ummaadhaan biyya lafaa bulchan. Loluuf warra dhaqan akkas godhaa akka jiru agarsiisi. Warra loluudhaaf isa bira dhaqan isatu dhufa malee maa jara dhaqa? Isatu dhufa farda dhaqaa. Ooyi dhageeffadhu inni immoo mootummaa qabachuu dhufa. Ooyiga hin baasa. Isatu itti dhufe malee mootummaan qabadhadhee kan dhufe isa malee isaan itti hin deemne miti isatu loluu dhaqe malee. Hin baasa qoyi loluun dhumne inni dhageeffadhati. Innaa maal gochaa dhufe ree? Hin baasa. Naa baasi. Hin baasa mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 baasi lakkoofsa 1. Naa dubbisi rakkoon hin jiru. Okay. Yeshi, si dubbisu? Akkas jedha. Mata dureen isaayyuu isa farda irra taa'e arguu isaadha. Kana booddee ilaalee bantiin waaqaa banamee farda adii tokko nan arge. Inni fardicha irra taa'es maqaan isaa amanamaa dhugaas hin jedhama. Firdiitti lolattis qajeelummaadhaan hin hojjeta. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataa isaa irra waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokko illee hin beeku. Uffata dhiiga cufame tokko in uffata. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhame. Loltoonni waaqa keessaa immoo uffata quncee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adii irra taa'anii isa duukaa hin bu'an. Afaan isaa keessaa billaa qaramaa isa inni ittiin saba Waaqayyoo warra hin ta'in rukututu ba'e. Inni ofii isaatii saba sana siiqee sibiilaatiin hin tiksa. Inni ofii isaatii iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa sodaachisaa isa kan Waaqayyo hundumaa danda'u dhidhiituuf jira. Uffata isaa irratti gudeeda isaa irrattis maqaan mootii moototaa gooftaa goototaa jedhu caafamee jira. Kana booddee ergamaan tokko biiftuu irra dhaabatee nan arge. Innis allaattii bantii waaqaa walakkaa balali'an hundumaa sagalee guddaadhaan waamee kottaa nyaata isa guddaa Waaqayyo isinii qopheessee walitti qabamaa. Foon moototaa, foon abboota duulaa, foon warra goototaa, foon fardeenii, kan warra isaan irra ta'anis, foon nama hundumaa, kan birmadu, kan garbichaas, kan isa guddaa, kan isa xinnaas nyaachuudhaaf kottaa jedhe. Ergasii immoo jedha. Lakkoofsa 19 kaasee immoo. Ergasii immoo bineensichi mootonni biyya lafaas bisu deemaa ta'an dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Naa 11 kaatee 19 geesseetta bakka si gaafadhe naa kenne. Iyyasuustu jaratti dhufaa malee inni isatti hin deemuu jedheen. Akkasiin jedhe. Iyyasuustu mootummaa akkaateetti mootummaa qabachuudhaaf dhufa. Kanaafuu mootummaa isaan irratti jara ofirraa kan fincile jara malee isa miti kan ofirraa fincile. Kanaafuu Yesuus Kiristoos lolaaf dhufa miti siin jedhe. Inni bineensicha adamuu dhufa garuu bineensicha gargaaranii warra lallaabba'an immoo jedha ba'ee. Ayyee maalumaafuu Yesuus ganaa lolaaf hin dhufaa jechuudha. Nabi Muhammadiin Musaa qofa osoo hin taane kan biyya lolaa ture Yesuus dhufee ganaa lolaa jechuudha. Hayyee itti fufi amma lakkoofsa 4 nu dubbisi. Deebii gara faarfannaatti. Kanuma adda baafachuu iddoo kanatti. Booddee Yesuus moo Yesuus miti itti dhufna garuu afaan kee rabaga Yesuus Kiristoos ganaa lolaaf akka dhufu biyya fixuu akka dhufu baga nutti himte. Hayyee itti fufi. Lakkoofsa 4 nu dubbisi. Faarfannaa 110 lakkoofsa 4.
Salam alaikum. Waalek. Obsiti qooshaatu muro. Addaamu. Now sisi so dide dubbichatu. Abshir danda'e. Addaamu. Wayye. Hayyeetti hufi lakkoofsa 4. Faarfannaa. Tifufaa mul'ata. Mul'ata miti faarfannaa amma arganneerra faarfannaaf deebinuutu argannee dhufneerra amma lakkoofsa 4 itti deebiitti fufi. Faarfannaa keessa. Waa Yesuus ka jette sana baruuf jedheeni. Okay. Giddu gidduutti waa rukutattu. Lakkoofsa 4 siin baasa lakkoofsa 4. Waaqayyo akkuma lubummaan Malkiiseedeqitti atis luba bara baraati jedhee kakateera. Inni kana hin gaabu. Ayyee iddoo kanatti naa dhaabe Waaqayyoon isaan luba akka Malkiiseedeq bara baraan jedheen miti. Kanaafuu Waaqayyo jedhee kan Daawititti amanaa ture sanaatis Waaqayyo tokkicha jetta Yesuus Kiristoosiin lubadhaa jetta Waaqayyoon jettuuni. Amma akkami hubadhete Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kennaa ulfinas immoo Waaqayyo wajjinitiin ulfina wal qixa qaba. Isatti moofaa keessaatti isa kakuu moofaa keessaatti haaraa keessaatti dhufna ka ammas hin jedhe ka haaraa keessa moofaa keessa jiru kana haaraa keessa jiru kana maal jetteeti kanatti fudhattu akkuma inni Waaqayyo kana sii kenna jedhe Waaqayyo lafaaf dachii uumetu jira naan jetteeme. Kanaafuu Waaqayyo lafaaf dachii uume suni Yesuusiif akka inni luba isa taasisu amantee jirta. Isa malee kan lafaaf dachii uumne amantee jirtaame hin fudhatta kana. Yesuus Kiristoos yeroo Waaqayyo lafaaf dachii uumes Waaqayyo bira ture be. Isa bira ture sin gaafanne garuu haasaa amma dubbanne irratti kan lafaaf dachii uume sila naan jette sana Waaqayyo inni abbaadha jedhamu samiif dachii uumuusaa sana hin amantaame. Eeyyee namanna. Guutummaa. Waaqayyo abbaatu sabaaf dachii uume jettanii amantu. Itti fufi. Yaatichi fadhu akkoo miti tirgistee safaan haasaa. Addaamu itti fufi. Yeroon xumure haasoof taate. Ayyee. Maali kun? Tirgistee fadhu mi'aakiin kee banaadha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Addaamu. Wayye. Itti fufi kaa? Lakkoofsa dubbisaa? Gooftichi mirga kee jira. Guyyaa dheekkamsa isaattis mootota san caccabsa. Ayyee. Itti fufi. Inni saba lafa irraa keessatti firdii kan baasa. Ishee. Inni saba lafa irraa keessatti firdii hin baasa reeffas isaan keessa hin guuta. Bulchitoota lafa irraas hin caccabsa. Ayyee. Reeffa akkam godhee nama keessa guuta Yesuus nama ajjeesuu dhufaa? Nama keessa guuta miti. Reeffas isaan keessa hin guuta yommuu jedhamu. Amma fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa nama 100 taatee yoo jiraatte namni 50 isin gidduutti yoo du'e reeffi isin gidduu guutee jedhama. Akkasii jechuudha malee. Haa ta'u sanuma jechuudha. Kanaafuu reeffa lafa guutuu dhufaa isaan keessa reeffa guutuu Naan deebi'aa namannatti bilbilee ba'een deebi'aa. Ba'een deebi'aa namannatti dawwalee. Ishi ba'i deebi. Ba'i. Yesuus reeffa lafa guutuu dhufaa? Gaafa inni dhufu sana loltoonni bineensota gargaaruutiin isa waaqadhaa dhufu sana loluudhaaf baay'eedha. Reeffa isin keessa guutaa jedhe. Reeffan guutaa iyyuu isin jedhe Yesuus deebi'ee dhufee reeffa biyya ajjeesee fitee nama keessa reeffan guutaa? Bineensota gargaaruudhaaf warra lolatti ba'an loltoota biyya lafaa hundumaa yeroo hin kuteessu akkasumatti miti. Rakkoon hin jiru bakka kanatti amma waasirraa fudhadheera Yesuus itti erga amanteeti Yesuus Kiristoos ganaa dhufee biyya ajjeesee reeffa lafa keessa guutuu dhufaa jechuudha. Galatoomii ishee Akkas miti. kana dabarreera. Dhaggeeffadhu.
Aggeeffadhu. Yaada biraa qabda? Bineensa isaa lakkoofsa maqaasaa fi mallattoo maqaasaa warra akka namoonni fudhatan godhu namni mallatticha fudhanne immoo bituus gurguruus akka dandeenye isa godhu sana Yesuus Kiristoos isarraatii mootummaa fuudhee mootota biyya lafaa caccabsee mootummaa waggaa 1000 nagaatiin biyya lafaa kana bulchuu hin dhufa. Yeroo sana ergamoonni isaa 12 wajjin dhufaniiti gosa Israa'el 12 mootii ta'u. Kana beekuu qabda. Wal keessan laaqeen ani kan si gaafataa jiru ka dhufee kan daawwitu waa'ee isaa dubbate naan jette kanan si gaafataa jira. Ganaa dhufee reenfa singidduu naqaa jedhamoon jedhu. Dhufee jedhamite ilaali. Inni saba lafa irraa keessatti firdii hin baasa. Achiin ammallee bulchitoota reeffas isaan keessa hin guuta. Bulchitoota lafa irraas hin caccabsaadha. Bulchitoota hundumaa warra amma jedhan kana hin kuteesseeti. Bulchitoota kan biraa reeffas immoo guuta miti. Bulchitoota biyya lafaa. Kanaafuu reeffas immoo guuta. Ayyee galatoomi bakka kana fudhadheera Yesuus ganaa dhufe akka inni ajjeesuu ganaa reeffa lafa guutu baradheera galatoomi kan biraa ragaa biraa bakka biraa fide kakuma uffaa kan beeku. Akka biraan fudhatiin. Inni warra jetteetti fudhadhe Yesuus ganaa dhufe mootota cabsee reeffa immoo ganaa nama gidduu guuta biyya ajjeesee akka jette fudhadheera naagaleera amma kakuma uffaa keetti Yesuusin hin beeka akka jette agarsiisi kabira. Kabiraa immoo isa Museenii isin dhagoota kanatti Waaqayyo raajii isinii kaasasa jedhedha. Inni immoo macaafa keessa deebii keessa jiranitti fakkaata isa illee siin baasa qoyee ammaaf nama biraa wajjin dubbadhu nama ga'uu hin gaggeessa suuqii keessa jira. Isa baasi qottoo yoo rakkoon hin jiru tole. Hayyee eenyu jirti ture ammas keessa tokko argee ture. Siifan mucattiin jirti moo deemti? Siifan. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warra komantii tokko tokkotu abal buusaa jaabeeytu manni kun mana qorichaati ustaaza mana dhukkubsataan itti fayyu inshallah mana dhukkubsataa immoo mana qoricha bakka itti fayyan yaalimuun gaarii miti warri komantii obsa bakka itti dhukkubsataan fayyu waan ta'eef olgalanii takkaa obsa kanuma isin laalattu obsa tole. Asii waan isaa dhaqan egaa yee kheer inshallah maalumaaf usuutuma wayyaa tole biqilaa. Jirta amasti biqilaa ranaasaa. Biqilaa. San. Akkam nagaa? Nagaa fayyada. Nagaa alhamdulillah fayyaa mee? Fayya. Ayya gaaffii qabda moo si gaafna? Gaaffii qabu. Ayya si akamannu? Tole. Ya Ustaz gaafiin qaba. Muslima. Ergamaa. Mandela al tokko biqilaa deebiin kanarraa gaaffii guyyaa gaggeessuu di bakka. Ifa manaa godhan tokko maayii qabadhu. Ishi Mandela maali gaaffii?